kana mormini uggura geejjiba kunini itti fufuudhaanii fe'iinsi midhaanii fi kuduraa fi muduraa gara Finfinneetti seenu ugguruudhaanii yeroo ammaan tana mootummaa Itoophiyaa gubbaatti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Bifuma kanaanii kadhiyoo kana Abiy Ahmed eebbisiise warshaan daabboo magaalaa Finfinnee keessatti sa'aatitti daabboo 80,000 ol oomisha jedhamee yaadame. Hanqina qamadii isaanii qunname irraa kan kahe yeroo ammaa kana qamadii waan hin qabnee fi oomisha isaa addaan dhaabee jira. Qamadiin daabbootii fi barbaachistu baay'inaan kan dhuftu aanaalee godinaalee Arsii, godinaalee Baaleetii fi godina Shawaa Bahaati. Yeroo ammaan tana uggura godhamaa jiruun qamadiin dhufaa waan hin jirree fi warshaa daabboo kanas dabalate warshaaleen buskutii, warshaaleen faaffaa, warshaaleen makaroonii fi paastatii fi warshaaleen waan nyaataa oomishanii ammaan tanatti oomishaa fi waan barbaachisaa midhaan dhabuudhaan oomisha isaanii dhaabu yookaan xiqqeessaa jiraachuutu himamaa jira. Warshaaleen daabbootii fi warshaaleen buskutii magaalaa Adaamaa keessa jiranilleen hanqina wal fakkaataa kanaan yeroo ammaan tana hanqinni oomishni warra baay'ee ka gad bu'e yookaan ammoo guutumaa guututti ka oomisha dhaaban ta'uun odeeffannoon magaalaa Adaamaa irra baatu mirkaneessaa jirti. Oduu garaa biraatiin garbuun biqilaatii fi taatu kabeeraa fi diraaftii oomishuu fi gargaartuu hedduunis aanaalee godina Baaleetii fi godina Arsii keessa dhufti. Yeroo ammaa kana oomishni garbuu waan kanaaf barbaachisu hanqinni waan jiruufi warshaaleen biiraatii fi diraaftii magaalaa Finfinneetii fi naannawaa isii yeroo ammaan tana hanqina midhaan isaan barbaachisuutiin rakkachaa jiraachuutu dhagama. Kunin ammoo yeroo ammaan tana oomisha biiraatii fi dhugaatii adda addaa keessattuu ka diraaftii ka magaalaa Finfinneetii fi qarqara magaalaa Finfinneetii fi naannolee birattuu faffaca'uu irrattuu hanqina fidaa jira. Yeroo ammaan tana biiraalee fi dhugaatiin adda addaa lallaafallee dabalatee gara godinootaa fi naannolee adda addaa deemuu hin danda'u. Magaalaa Finfinnee keessattuyyuu dhiyeessinii dhugaatii akka inni gad bu'eetu himamaa jira. Kanaan walittuu qabatee yeroo ammaan tana magaalaa Finfinnee keessatti kuduraa fi muduraan midhaan nyaataa gatiin isaa dabalee jira jechuudhaani odeeffannoo naannoo sanii warri qabanii nutti himanii jiranii. Kanumaan walittuu qabatee keessattuu gatiin jimaa yookaan ammoo caatii Finfinnee fi biyyoota ollaa keessatti uggura tajaajila geejjibaa qeerroon Oromoo labse irra kan kahe baay'ee dabaluutti himama. Gatiin jimaa kunin bakkee gariitti marsaa lamaan ka dabale yoo ta'u bakkee gariittu guutumaa guututtu jimaan akka dhabametti dubbata. Hanqinni jimaa kunin biyyoota gaafa Afrikaa akka Jabuutii, Somaalilaandii fi akkasumas naannoo Somaalii magaalaa akka Qabridaar, Qabri Bayyaa, Hartisheek, Godee, Calaafoo, magaalaa Cerrattiitii fi Jijjigaa, Tullu Gula Cinaaksanii fi naannoo Oromiyaa ka qarqara magaalaa Somaalii jiranii fi hunda keessattuu akka mul'ate maddeen odeeffannoo kana naannoo sanirraa gabaasan mul'isanii jiran. Oduu karaa biraatiin mormiin uggura Oromiyaa bifa cimaa taheen itti fufuun karaan gara Finfinnee dhufu ka naannoo adda addaa Finfinnee meeshaa qabatee dhufuu fi Finfinnee irraa meeshaa qabatee bahu ka tajaajila namaatii fi geejjibaa tajaajila namaatii fi meeshaalee fe'iinsa ammallee tiraafikiin isaa baay'ee xiqqaate yookaan ammoo karaa gariitti guutumaa guutuu cufaa ta'uutu himama. Karaa kanaan qeerroon Salaalee Kaabbachuu, Ilmaan Agarii Tulluutii fi Taaddee Birruu waan nama boonsaa godhuutu himamaa jira. Karaa Baalee irraa ka dhufu karaan Shaashamannee lan cufaa ta'uu ammatti karaan Finfinnee Shaashamannees yeroo eeggamsa mootummaatiin godhamu malee karaan kunis cufaa oolee jira. Yeroo ammaan tana bakka hedduutti makiinaan gareen akka yaa'uu fi mootummaan eegumsa godhee fi namni akka tajaajila geejjiba jalqabu mootummaan dirqisiisa. Mootummaan bakka hedduutti nama hidhaa jiraachuutu dhagama. Keessattuu karaan jimaa fi bunaan beekamu ka balbala galaana ta'e Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fidu Harargee keessa bahu kan qeerroo Oromiyaatiin yeroo ammaan tana haala guutumaa guututti jedhamuun cuufame Itoophiyaan
galgala balaana Jibuutii wajjin hariiroon isin qabdu akka malee miidhamutti dubbatamaa jira. Qeerroon makiina yeroo ammaan tana ugguraa kana cabsanii deeman konkolaataa akkasii taargaa warra maxxansuun gaafa bira tarkaanfii irratti fudhachuu akka danda'u odeeffannoo kennaa jira. Keessattuu adeemsa ugguraa kan keessatti mootummaa basaasuun mootummaaf odeeffannoo kennuun warra nam hiisisaa jirullee yoo tarkaanfii warra irraan adabanne qeerroon basaastotaa fi gantuu fi galtuu diinaa gubbaatti tarkaanfii fudhachuu akka danda'u akeekkachiisa fi of eeggannoo fi gorsaa kennaa jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtanii tamsaasa miidiyaa hawaasummaa feesbuukii fi yuutuubii gubbaanii kallattii magaalaa Seent Pool Minisootaa irraa isinii darbu odeeffannoo fi oduulee fi gabaasa Oromiyaa guyyaa guyyaan isinii dhiyaatu amma oduu ugguraa irraa gara oduu oolmayaa murtiitu dabarra. Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni biraa ka galmee kana jalattu hidhaman warri 14 yeroo ammaan tana mana murtiitu guyyaa har'a dhiyaatanii oolanii murtiin har'a warra gubbaattu kenname manni murtii qorannoo duraa ka jedhamu adeemsa himachuun duratti jiru jalqabee jira. Himannoo duraa kana yeroo dhiyaatanitti abukaatowwan hidhamtoota kana wanti kunni dubbii lafirra hirkisuu fi yookaan adeemsa seeraa tirachiisuu fi waan ta'uu jechuudhaani balaaleffatanii manni murtii akka jechuun mirga wabii hidhamtoota yookaan maamiltoota warra akka eeguu fi guyyaa baallamni kun itti qabamellee akka gabaabsaa deemu akkasumas qorannoo duraa kanaa fi akka hin hayyamne iyyataa fi mormiillee dhiyeeffatanii iyyataa fi mormii warri dhiyeeffata kana fudhachuu diduudhaanii manni murtii kun qorannoon duraa akka inni ta'u qorannoo duraa kanaa fi guyyaa baallamaa biraa qabee jira. Manni murtii kun obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota 14 galmee kan jala jiran irratti ragaanis akka kennamu hayyama kennee jira. Warri ragaa kan gubbaattu dhiyaachuu deemu yookaan ragaa kan kennu kaabbaan alangaa dhiyeeffate namni 5 keessa warri san keessa namni 5 maqaa ofii dhokfate akka dhugaa yookaan ammoo ragaa bahanii hayyamee jira. Abukaatonni adeemsa kanas falmite yookaan balaaleffattee jirti. Maal jennaan mirga seeraa keessatti yoo haalli dirqisiisan hin jirre warri ragaa dhiyeessu kunini beekamanii maqaa warraatii fi suuraa warraatii fi sagalee warra bakka argametti warri himatame yookaan warri ragaan irratti dhiyaate akka ufittisuu danda'uu fi akka ragaa kan gaafachuu danda'anii fi akka ragaa kanaan jechuun ufittisanii jechuun isaalleen falmii warra dhiyeeffatan bifa dandeessisuu fi adeemsi kunni akka hin taane yookaan akka ragaan hin dhokanne gaafatanii turanii haa ta'uutii malee manni murtii ragaa dhoksaadhaan warri dhiyeeffatanii 5 jedham kanaa fi hayyama kenne kanaan walitti qabatee wanni dubbachuu barbaannu Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Tahaa fi hidhamtoonni biraa wanni isaan ittiin himataman keessa guyyaa awwaala Hacaaluu Hundeessaa awwaalii yookaan awwaalii akka ambootti hin godhamnee fi reeffii akka ambootti hin deemne buutanii jedhanii dubbachaa turanii sabaa fi sablammii walitti buusu amantii gosaa akka walitti buutuu fi hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa ejjeesuu himata jedhuun himataman san keessa kaamma isaan ittiin himatamaa jiran keessa reeffa Hacaaluu Hundeessaa butuunii awwaalii akka ambootti hin godhamne godhuu ka jedhuun himatamaa jiranii kanaan walittuu qabate guyyaa sanii reeffii magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulos irra fuudhame gara Amboo odoo deemaa jiru keellanii bakka Burraayyuutti cufame reeffii kunini akka Finfinneetti gaddeebi'u kan murteesse yookaan ammoo murtiirra ka dhaqqabe mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa faadha hoogganaanii jechuun guyyaa sanas ture kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumas achi ture reeffii akka inni gaddeebi'u ka telefoonanii murtii murteesse Hacaaluun Finfinneetti awwaalamaa jiru pirezidaanticha mootummaa naannoo Oromiyaa ka ta'e Cunduu Shimallis Abdiisaa jedhamu. Shimallis Abdiisaa waan kan gubbaatti Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa yookaan Shamsaddiin Tahaa yookaan warra achi jiran ka biraa odoo hin taane kan inni ittiin dubbate artistii yookaan ammoo
galaana gaaromsaa wajjin dubbate galaana gaaromsaa wajjin dubbatanii galaana gaaromsaa yeroo sanittu reeffi namni geessaa ture isa kan reeffi akka Finfinneettu gaddeebi'u goosise yookaan ammoo kan itti waliin dubbatamu galaana gaaromsaa kana galaanaan gaaromsaa kun yeroo ammaan tana dhugaa kana akka inni dhoksee Jawaar Mohammad faa gubbaatti dhugaa bahee reeffi kana butanii Jawaar faattu gaddeebisiisee akka jedhamuu fi Jawaar Mohammad faati Baqqalaa Garbaa faati reeffi kana Phaawulos irraa qabatanii karaa Amboo geessanii yeroo inni reeffi kunini burraayyuun wanni warri deebisuuf hin jiru. Karaattu cufamee karaan cufamee jennaan mootummaan ajaja dabarsee ajaja kana ammoo fudhachuudhaan odeeffannoon kunini kadhaqqabde yeroo sanitti reeffi karaa Finfinneettu awwaalamuu fi Hacaaluun awwaal isaa maluu fi kabaj isaa malu argatee Finfinnee inni qabsaa'ee fi 4 kiiloo sittuu aanee jechuun galmattuma Tufaa Muunaa kan inni faarsisuun qajeela dooyyoo kan inni faarsisuun magaal san keessattuu awwaalamaa jedhamee faarfamaa ture ka gaddeebisiisee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisatii ka telefoon kan ammoo dhaamsa bilbila fuudhee artisti Gaaromaadha. Artistichi kunini Galaana Gaaromaati. Galaana Gaaromaa ammaan tana dhugaa kan hunda dhoksee mootummaan akka Jawaar Mohammad faa gubbaattu ragaa bahuu leenjisee jira jedhamaa jira. Galaana gaaromsaa dhugaa kan hin awwaaluu jennee abdanna Jawaar Mohammad faa Baqqalaa Garbaa faa Hamza Booranaa faa gubbaatti dhara dubbatee dhugaa bahee jennaan inni dhugaa bahee jennaan ummata Oromoo biratti saba Oromoo biratti maqaan isaa baduu deema wanni kun inni seenaa isaatii fi seenaa Oromootiif illee gaarii miti. Inni nu jechuun waan kan keessattuu jechuun nama bilisaati miti murteessuu keessatti telefoon fuudhuu keessattuu waa hundayyuu godhaa jira. Yoo ka Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaatii fi warra biraa gubbaattuu ka dhugaa bahuu deemu taanan yookaan ammoo ka dhara dhugaa godhee dhiyeessu ta'uu deemee jennaan wanni kunini waan akka malee hamaa akka taatu dubbatamaa jira. Torbaan kan guutuu mootummaan warra ragaa bahuu deema Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa faa gubbaatti warra dhugaa bahuu deema. Warra kijiba akka inni leenjisaa ture gabaasaa turre amma jechuun namni shanini ka of dhoksanii fuula isaaniitiif maqaa isaanii hin beekne dhoksadanii akka man murtiituu fi dhugaa bahanii abbaan alangaa gaafate manni murtii dhaddachi federaalii ka gulantaa tokkoffaa ka kutaa lidataa keessa jiru hayyamee jira. Waan kanaan walitti qabatee guyyaa sanii Jawaar Mohammad faati Hacaaluu Hundeessaa akka Ambootti awwaalame hin mormine waliin deemaa turanii galma aadaa Oromiyaa yookaan giddu galeessa galma aadaa Oromiyaa ka Finfinneetti jirutti yeroo san taakkala uummatii fi Jawaar Mohammad faati wajjin haasawanii walii galanii awwaala sirreessaa yookaan awwaal qindeessaa yeroo jiranti Hacaaluu Hundeessaa reeffisaa akka hin tortorree fi makiina firiijii qabuu fi keemikaala jechuun reeffi akka hin banne godhuu finna ka'utti wajjin deemna jedhash taakkala uumaa yaamee ture haa ta'uti malee Jawaar Mohammad atummaan deemee gaddeebisii wayitaanni jedhu kanattu Jawaar Mohammad faati marfamanii qabamanii manidhaa deemanii wanni himatii mootummaan dhiyeessaa jiru hedduun isaa himata dharaati himata dhugaa hin qabne yeroo ammaan tana Jawaar Mohammad faa gubbaattu ragaa baasisuu fi odeeffannoo kijiba qindeessa akka jirtu haati alangaa obbo Xilahee Waamii jaartiin jedhamtu sunini jaartiin kijibaanii wanni jettu sunini ammaan tana himata dharaa himata kijiba warri biltsiginnaa qopheessite Jawaar Mohammad faa warra qulqulluu xureessuu fi dhugaa Hacaaluu Hundeessaa awwaaluu fi haqa Hacaaluu Hundeessaa awwaaluu fi warri biltsiginnaa ammaan tana cubbuu akkasii xaxaa jiranii kana walittu qabatee intalti himatamte Laamroot ka jedhamtu Laamroot Kamal intalti jedhamtu Hacaaluu yeroo ijjeefame kabir turte ragaalle taate yookaan himatamtulle yookaan ammoo person of interest shakkamtulle taate hagamma hin dhiyaanne mootummaan biltsiginnaa intal kana harkirri qabaa dhoksaa jira wanni intal kanallee tokkollee wanni inni beekame hin jiru. Mootummaan akkasitti iyyuu himata kijibaa qopheessuudhaan Hacaaluu Hundeessaa dhugaa isaa dhoksuu fi Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota galmee kan gubbaattuu himatamanii 14 maqaa balleessuu fi akka inni jechuun foolachaa jiru odeeffannoon Finfinnee irraa baate dhagahamaa jirti. Kana walittu qabatee Obbo Jawaar Mohammad faati haalii isaanii akkas tahaa kalee obbo Dejene obbo Mallasa Dirribsaa gaazexeessaa OMN fi akkasumas gaazexeessaa biyya keenya Yaasin Jumaa akka mirgi wabii isaanii eegame birri 3,000 qabsiisanii wabiidhaan gadhiifamanii manni murtii murteessuttu yaadatama. Kan ammoo karaa biraatiin hoggantoota fi miseensonni ABO mana murtiitu sila har'a dhiyaachuu qabanii mana murtii warri kun mana murtii naannoo Oromiyaa keessattuu dhiyaachaa jiranii
himati warra kunni borittuu darbee jira maaliif mootummaan himata warra kaara dhiyaachuu qaban kana borittuu akka dabarse odeeffannoon haa gammattuu qindaa'ee yookaan ammoo odeeffannoon haa gammattuu beekamin jiru manni murtii magaalaa Sulultaattu argamu naannoo Oromiyaa keessattu dubbiin warra laalamuu deemti warri kun hedduun isaanii Finfinnee keessa qabamee hidhame maaliif achittu akka ilaalamanillee hin beekamu himati warratti dhiyeeffamellee himata siyaasaa keessa warri dhabamsiisuu fi himata dharaa himata bu'uura seeraa hin qabne jechuudhaan abukaatowwan warra kanaatii fi paartiin warra jechuun yeroo hedduu balaaleffachaa jira. Kunini haala qormaata murtiitti deemutti jiruu fi qorannoon duraa manni murtii hayyame mormii abukaatonni Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoonni 14 galme warra jalatti himataman dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa manni murtii isa fudhatama dhabsiise ka jedhu oduu suni oduma hidhamtoota kanarra odoo hin baane gaafa Afrikaa biyya Itoophiyaa kan daawwachaa kan jiran ergamaan adda mootummoota gamtoomanii kan gaafa Afrikaa Onanga Anyanga namni jedhamu yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessattuu jira Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa obbo Lidatu Ayyaaroo Iskindir Naggaatii fi hidhamtoota siyaasaa biraa ka hidhamanii laaluu fi gaafii gaafate mootummaan Itoophiyaa fudhatama dhabsiisee jira yeroo ammaan kana mootummoota gamtoomanii fi akkasumas mootummoota gamtoomanii fi dippiloomaatota Finfinnee jiran biratti hidhamtoonni amma maqaan isaanii tarraa'ee walitti waan rukute kunini ka hidhamanii fi dhimma siyaasatii fi mootummaan dirree siyaasaa keessa warri baasuu fi malee himatii warri gubbaatti dhiyaate ka yakka fudhatama hin qabu jechuudhaan haalli hidhamiinsi warraatii fi qabiyyee warraa ka warri yaaddessaa jiru ta'uudhaan dubbachaa jiranii keessattuu karaa mootummoota gamtoomaniitiin ergamaan mootummoota gamtoomanii ka gaafa Afrikaa hidhamtoota kana daawwachuun haala isaanii hubachuun gaafii warri wajjin godhuu fi himata inni dhiyeesse mootummaan Abiy Ahmed diduun isaa mootummaan kun hagam tokko hariiroo addunyaatiif fi hagam tokko qabiyyee mirgoota ilmaan namaatiif hagam tokko marii fi balbaltii isaa cufa akka tahee ka agarsiisu jechuudhaan xiinxaltoonni dubbachaa jiranii kanaan walitti qabatee hidhamuun hooggantoota siyaasaa kunini dhimma siyaasaa akka inni tahee dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatiif falmanii ka akka Amnesty International Human Rights Watch fi dhaabbileen biraatii fi akkasumas mootummoonni adda addaa yeroo ammaan tanaan yaada isaanii fi akkasumas waan adda addaa ibsaa jiranii Oromoon biyya keessa jiraattuuf biyya alaa jiraattus mormii godhaa jirti ka biyya alaa jiraatan haga Hacaaluu Hundeessaa ejjeefame Jawaar Mohammad hidhamirraa kaasee mormii addaan hin cinne gargariin dhaabbanni godhaa jiranii biyya keessatti mootummaa gubbaatti dhiibbaa godhuu fi yeroo lammaffaa fi ugurii geejjibaatii fi marsaa dura uguraa geejjibaatii fi laguun gabayaa labsamee jira. Uggurri geejjiba marsa lammaffaa fi labsame kunni guyyaa afuraffaa isaa har'attu qabatee mootummaa kana dinagdee isaa akka inni miidhaa jirutu himamaa jira. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti ajjecha Hacaaluu Hundeessatii fi akkasumas hidhamuu hooggantoota siyaasaa naannoo Oromiyaatiin walitti qabatee hokkarri yookaan jeequmsi uumame investimentii Itoophiyaa keessattuu geggeeffamu akka malee miidhaa jiraachuun koomishiniin investimentii Itoophiyaa dubbatee jira. Yeroo ammaan tana investimentiin Itoophiyaa keessatti haali nageenya jiru investimentiin hayyamu investimentiin biyya san keessa jiru karoorfannee gadi tahuu dubbachuudhaani koomishiniin investimentii kun Itoophiyaan investoroota biyya keessa fi biyya alaa hawwachuu barbaadde akka hawwachuu hin dandeenye kun ammoo guddina dinagdee ka biyyittii suniin galmeessuu fi yaadaa turtes akka gabbuusuu fi rakkoon nageenya kun furame investmentiin akka bakkattu deebitu bulchiinsa naannolee wajjin mari'achaa jiraachuu investmentiin Itoophiyaa dubbatee jira. Yeroo ammaan tana hokkara kanaan walitti qabate investmentii mootummaa Itoophiyaatii fi guddinni dinagdee mootummaa Itoophiyaa akka gabbu'e maddii oduu addunyaa kana ka dinagdee gubbaatti xiyyeeffatu maddii Bloomberg dubbatee jira. Maddii Bloomberg keessattuu yeroo ammaan tana Itoophiyaan hokkara ajjecha Hacaaluu Hundeessatii fi hidha Jawaar Mohammad faana walitti qabate dinagdeen mootummaa suni kanaan dura dijiitii lamaan guddachaa jiru ammaan tana guddinni dinagdee sanii
tuqaa tokko saddeeti yookaan ammoo parsentii lama gad bu'uun investimentiin yookaan guddinni dinagdee ka Itoophiyaan garsiifte waggoota 20 wahii keessattuu ka akka malee gadaanaa jechuudhaan dubbatee jira. Hokkaraa kanaan walitti qabate yeroo ammaa kana hoomaan awwaannisaa ka biyyaa weeraree jiruu fi lolaan roobii guddaan roobee fi akkasumas koronaa vaayirasiin dinagdee Itoophiyaa akka malee laamisheessu dubbatee jira maddi Bloomberg. Kanaanuu walitti qabate maddi oduu Bloomberg akka gabaasetti Itoophiyaan gargaarsa fi investimentiin biyyoota alaa irraa argachaa jirtus baay'ee akka gabbu'ee dubbachuudhaan dinagdeen Itoophiyaa kunin ammaan tana gatantara akka inni jiru gabaasee jira. Kanaan walitti qabate maddi oduu Reuters akka gabaasettu dinagdeen Itoophiyaa waan akka malee gabbu'ee fi guddinni mootummaan kanaan duratti hawwachaa jiru waan dhufaa hin jirree fi credit ratingiin yookaan ammoo jechuun kreditiin mootummaa Itoophiyaa negatiiv jechuun kunin kreditii biyyoonni jechuun biyya akkasii san keessatti deemanii invest godhuu fi boondii biyyoota gosunii bitachuu fi akka fedhii hin qabnetti Itoophiyaan guddachuu dhiisa guddin irra gad deebitee gadi-galoo taate dinagdeen ishii konkolachaa jira fiixee gaaraa irraa jechuudhaani negative ratingii kenneef jira. Kanaan walitti qabatee gargaarsi mootummoota addunyaa irraa kennamu ka biyyoota arjoomanii fi dhaabbilee adda addaa ammaan tana mootummaan Itoophiyaa argachaa hin jiru. Kanaan walitti qabate mootummaan Itoophiyaa mootummaan Ameerikaa Itoophiyaan Misrii wajjin laga Abbayyaa gubbaatti walii galtee hin goone gargaarsa maallaqaa ka Itoophiyaa kennu akka dhaabuu danda'uu fi gargaarsa maqaa investimentiitiin biyya Itoophiyaa deemullee akka ugguru gaazexaan Foreign Policy torbaanuma kana keessattuu gabaase yeroon Itoophiyaan marii fi Suudaan wajjin qabdus akka dhumachaa jiru mootummaan Ameerikaa gabaasu maddi Reuters torbaanuma kan keessa gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu ka guyyaan magaalaa St. Paul Minnesota irraa kallattiin Facebook fi YouTube isinii darbuu itti fufee jira. Oduu dhumaa gubbaa dhaqqabne jirra. Hoogganaan paartii ABN Ballaxee Moollaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa fi uummata Amaaraa dhiifama gaafachuu qabaa jechaan jiran. Kanaan durattu Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hacaaluu Hundeessaatii fi warroota Oromoo mootummaa Abiyyi wajjin ta'uudhaan ka irratti duulaa turani warroonni Habashaa kunin yeroo ammaan tana Jawaar Mohammad dhabamee jira. OMN cufamee jira. Baqqalaa Garbaatii fi warri bira karaa gubbaa ka'ee jira. Kaaminiki arrabsee Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jira jechuudhaani duula kallattii maqaballeessi uummata Oromoo gubbaattu banamu bira darbuudhaan amma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hatattamaan uummata Amaaraatii fi akkasumas hooggantoota Amaaraa dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan duula maqaballeessi guddaa irratti banaa jiranii. Obbo Ballaxee Moollaa hoogganaan ABN kan jedhe gaaffii fi deebii miidiyaa Abbaay miidiyaa jedhamu wajjin godhe keessattuu dubbate. Obbo Ballaxee Moollaa Shimallis Abdiisaa dhiifama gaafachuu qabaa kan inni jedhe gaafa ayyaana Irreechaa kabajan san nafxanyaa cabsine jedhe haasan inni haasa'e kun naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti ummati ilaalcha Itoophiyummaa qabu ummati Amaaraa akka inni ajjeefamee fi sababa waan ta'eef dhiifama gaafachuu qabaa jechuudhaan dubbachaa jira. Obbo Shimallis Abdiisaa hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii yookaan baay'inni isaanii ilaalcha farra uummata Amaaraa ilaalcha dogongora jechuudhaan miidhaa uummata Amaaraa gubbaatti dhaqqabaa jiruu fi warra kana itti gaafatamaa godha jira. Gaaffii deebiin sun mata duree irratti ejjecha fi miidhaa uummata Amaaraa Oromiyaa keessatti dhaqqabaa jiruu fi maal godhaa jirtanii ka jettee gaaffii fi deebii Ma'aazaa Mohammad intalti jedhamtu ka gaazexeessituun Abbaay miidiyaa gaafattee fi wayita deebii kennutti dubbate. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kalee gaaffii fi deebii yoo dubbatu warra wajjin hariiroo gaarii akka inni qabuu fi rakkoon guddaan Itoophiyaa nafxanyaadha jecha akka inni dubbachaa ture. Nafxanyaa miti dhiifama wayyaanedha jedhamee akka inni dubbachaa ture oduu jalqaba gubbaattuu isin dhiyeessee jira. Pirezidaantichi yookaan ammoo pirezidaantiin Oromiyaa yeroo ammaan tana bulchu kunin obbo Shimallis Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee wayita barachaa turetti Ballaxee Moollaa hoogganaa ABN kanaan wal beekaa. Ballaxee Moollaa barsiisaa
filosoofii ka yuunivarsiitii Finfinneeti inni maqaan isaa innis lama Oromoodha. Oromoo raayyaati. Haa ta'uutii malee Amaaraa jedhee ufima namtichi kunin ammaan tana warra jibbiinsa Oromoo qaban gurguddaa keessaa warra mataa durattu ka'u. Shimallis Abdiisaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa inni maastersii isaa argachuu fi yuunivarsiitii Finfinnee ture. Ammas gaafa inni filosoofii barachuu fi yuunivarsiitii Finfinnee ture. Bal'axee Moollaa kan wajjin akka isaan baratanitti beekama. Bal'axee Moollaa eebbifame achitti maastersii argatee akka pireezidaantii kanallee barsiisee maddeen tokko tokko dubbachaa jiranii Finfinnee intersept akkasittuu barreesse. Anammoo hagam beekuttu pireezidaantii Shimallis Abdiisaa na duuba waggaa lama na duuba jira barataa kiyyaa fi hiriyyaa kiyya akka ta'e wajjin man tokko keessattuu galaa turanii gaafa sanirraa beeka. Yeroo an beeku sunitti warri lamaan waliin baratanii achiin boodatti isa barsiisirra odeeffannoo waan qabu guddoo hin jirtu garuu odeeffannoo kan gubbaatti warri barsiisonni Shimallis Abdiisaatii fi Bal'axee Moollaa barsiise kan akka Dooktor Daanyachoo Asaffaa kan ammaan tana adda durummaan uummata Oromoo gubbaatti duula godhaa jiru kunin warra lachuu biratti dhageetti guddaa qabuu fi namtichi kun gaafa Shimallis Abdiisaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ellee akka malee akka inni faarsitu dubbatama. Warri kunii ka pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Cunduur Shimallis Abdiisaa akka fakkeenyattuu ilaalu akka rool maadoo warri inni ilaalutti ammaan tana duula guddaa irratti godhaa jiranii. Nafxanyaan warrattu fayyadamtee hayyoota Oromootii fi hooggantoota Oromoo dhoofsiftee ammi warri erkoo malee wayita isaan hafanittu duula yaa sammuu duraa qalbii warrattu banuutu himama. Kakkaanattu jira Shimallis Abdiisaa waan harkuu fi argate nafxanyaan ammaan tanatti onnattee waan jirtuu fi akka Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaa Shamsuddin Tahaa Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoonni siyaasaa biraa hidhaa keessa hin baane dhiibbaa guddaa godhaa jiranii mootummaa naannoo Oromiyaa gubbaatti yeroo ammaan tana dhiibbaa cima godhanii mootummaan naannoo Oromiyaa guututti butame yookaan hin jiru jechuutu danda'ama. Odeeffannoon kenna har'aa kan isinii qindeessine haga